Hordoftoota keenya kunoo walitti deebinee jirra. Turtii baay'ee booddee artistii Faaris Yaasin isna feeree jira. Artistii Faaris Yaasin afaan jaraan diina gubuudhaaf jecha afaan Amaariffaa fi Oromiffaa waliin makuudhaan kan inni sirbe. Innis qabsoo gaggeesse keessatti aartii Oromoo olaantummaa isaanii irratti murteessuuf yookaan irratti agarsiisuuf olaantummaa Oromoo diinatti agarsiisuuf afaan diinaan itti sirbe. Kunis innis qabsoo olaantummaa Oromummaa isaatii ga'ee isaa gumaachee jira jechuudha. Kanaaf turtiin keessa yeroo hundumaa iyyuu orootu faana akka jirtan nan beekaas nu badda. Akkasumas maamiltoota haaraa kataatanii hordofaa yookaan daawwachaa jirtan kun yoo isinitti tole hiriyoota keessaniif sheer gochuu yookaan raabsuu hin dagatinaa isiniin jenna. Yoo yaada qabaattan karaa barreeffama yookaan koomentii afaan Ingiliffaan jedhamtu sana jalatti katabuudhaan nu biraan gahaa jenna. Yoo yaa hordoftoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sanaan qaqqabu isiniin jenna. Baay'ee sagalee uummata Oromoo guddisuuf yookaan eenyummaa Oromummaa addunyaa irratti lallabuuf jecha YouTube'n kun banamee kana siin bahee yeroo tan hedduu booddee guddina addaadhaan gara miidiyaatti jijjiiramuu danda'a. Maaliif namni mul'ata isaa keessatti wanna xiqqoo yaada osoo hin taane wanna fageessee yaaduu fi maal jetti faranjoonni think is personal act is local jetti. Hojjedhu akka naannootti yaadi akka addunyaatti jetti. Addunyaa kana irratti yaaduun dirqama Oromummaa keenyaati. Kanaaf Oromoon eenyuun gadi miti. Maal jedhee Kichuu Raggaasaa Oromoo ka dursaa jiranii sobaan malee beekumsaan miti jedhe. Dhugaadha kun wanta Oromiyyuu beekuudha Oromoo qofa osoo hin taane jechuudha. Kanaaf hordoftoota keenya amma immoo oduu biyya keessatti yoo deebi'u oduu biyya keessatti Adaanech Abeebee wayii Finfinnee irratti yaadota hedduu kakaastee turte. Baay'ee yaadni ishee yoo dhugaadhate gaariidha. Oromoon akka ishee deeggaru gochaa jirti. Yoo Oromoof nama hojjetu taate Oromoon yeroo kamtuu deeggaruuf bukkee dhaabbachuuf yookaan maddii isaanii bukkee dhaabbachuun dirqama Oromummaa akka inni bahu hin beekna. Eenyuyyuu hin beekan jechuudha. Garuu waa tokko asiin yoo dubbachuu barbaadu namni Oromoof dubbatu yeroo kamu yoo Oromoon alatti yeroo kamittuu fayyidaa mataa isaa barbaada jechuudha. Akkuma Hacaaluun dubbatee ture aangoo irra turuufis aangoo irra bu'uufis sabni Oromoo waliin
yoo walii galtee qabaate yookaan yoo Oromoo wajjin dubbii qabaateedha kan inni jedhee dubbate to'ateewwan kana biyyoota Itoophiyaa keessa osoo hin taane gaanfa Afrikaa irratti ilaalaa jirra jechuudha. Akkuma gammachuu abbooyii yookaan hoogganaa qondaala bilisummaa olaanaa abaa'oo waboo kate marsaalee inji diroonii boodaa ka jedhu irratti waraana heebba isaanii irratti kan inni dubbate waraanni isin kan eebbifamaa jirtan kun furmaata Oromoo qofaaf laattu yookaan Oromiyaa qofaaf laattu osoo hin taane gaanfa Afrikaaf furtuu taatanii yeroo isin itti barbaadamtanidha. Isin furtuu Afrikaa taatanii yeroo itti qoramtanii leenjii gahaa kana hojiirra oolchitanii Afrikaan isin galateeffattudha jedhee raate kan inni dubbate Oromoon furmaata Afrikaati. Hin turaa hin bula malee eenyummaan Oromummaa Afrikaan qabattee yeroo isheen addunyaa baatullee ni yaadatama. Alaabaan Oromiyaa yookaan kan bosona keetti fannifamu ishee ODP as keessatti fannifamtee jirtu osoo hin taane kan bosona keetti fannifamtee jirtu sun gaaf tokko tarree mootummoota gamtoomanii fi mootummoota hadii biratti yeroo isheen fannifamtee ejjiniin teessee ol maddii teessee dubbattu ammallee dubbataa jirti ni beeka kana Ameerikaa keessaa Kanaadaa Landan Kengee fi Minisoota keessaa yeroo isheen deddeebiidhaan fuulduree imbaasaaddara yookaan bakkoota uummati yookaan mootummoonni furmaata kennuu danda'an yookaan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa gaggeessuu danda'an jedhan irratti hiriira qabatanii uummanni Oromoo yeroo isaan sochii gochaa jiran waliin daawwachaa turre. Arras kunoo bal'inaan artistii Yaasin waliin daawwannee walitti deebinaa ammallee oduu koo osoo hin fixin gara Faaris Yaasin Faarisitti isin deebisaa turtiin keessan nu faana ta'u. Finfinneen handhuura Oromiyaa dachii Oromooti isin nutti galtan bara sabbaa biyyaati. Finfinnee dur bulchaa turanii irrumaan maqaa siif dhawaa isaanii. Yooyyoo birbirsaa fi mana guutallee tufaamuunaan caffee tuulamaa jirsaan boolee. Karaddoon pechoo akalee jaataniin kolfee sora loomeen boolee bulbulaa bulbulaa. Boolee ajar mangar boolee 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 boolee. Minisheno 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 minisheno. Akkuma daawwannee dhufnee walitti deebinee kanatti artistiin kun baay'ee seenaa guddaa hojjete. Maaliif artistoota Oromoo jiran keessaatii wayii Finfinnee irratti afaan Oromootiin kan isaan sirbanii inni kun keessaa baasee falmanni godhe yookaan ittiin oliin morme waan daqiiqaa 5 yookaan 6 caalee gidduutti alellaa guddaa dirooniidhaan biyyi wal waraanaa jirtu caalmaa hartiidhaan waraanee raate jarreen kana mataa dhukkubsee jira. Dhiibbaa alellaa baay'ee irratti raawwataa jiru ni beektu. Akkasumas illee guyyoota kana keessatti odeeffannoo ni qabaadhe ture. Shimallis kan jedhamu artistii yookaan Tulii Taaddasaa fa'aa Kichuu hidhaa keessa kasaan turan. Kichuun amma gadhiifame weelluu bareedduudha kan inni gadhiisee ture daawwannee ture. Inni amma immoo wabii galaan yookaan wabii daadhii galaan kan jedhamu mucaan dhiyeenya kana biyyaaf siidaa yaadannootii nuuni nutti taate yaaddoo ka jedhe sirba bareedduu tokko gadhiisee ture yaadannoo abbaa isaa fi artistootaa fi Hacaaluu Hundeessaa irratti xaqqasuudhaan sirba isaa keessatti tuttuqee yaadannoo gootota hidhaa jiraniif falmaa dhiyeessaa ka ture hamma qabamee butamee mana hidhaa sirreessaa galuun isaan yakkaaf badii fi yaaddoo tokko maleedha kan inni kana keessa galee jiru mucaan kun. Mucaan kun nama maatii isaa fi abbaa isaaf hangafatee raate maatii isaa tajaajilee yookaan maatii abbaa isaatii bakka bu'ee abbaa isaa maatii ijoollota barsiisaa ka jiru barachaa ka jiru yoo ta'u bilchiginnaa yookaan paartiin Empire Itoophiyaa jedhamtu kun kan isheen ilmaan Oromoo hadamsuuf hidhuuf dararuuf ajjeesuudhaan xiyyeeffannoo irratti gaggeessaa jirtu kun hundi mucaa kana osoo hin mararsiifatin kaayyuu mucaa kana osoo hin hubatin osoo beektu karaa tambisuuf yaaluuf hidhaa keessatti darbattee jirti. Haa ta'u malee Oromiyaan kanaaf harka kennaa hin jiru falmaa finiinsaa jira. Kumaatamaan bosona keessa kan lolaa jiru yookaan kan walfaan hiriiree dhaabbate Oromiyaa har'aa walaboomsuuf yookaan lafee gootota darbanii dhugaadhaan riqicha godhatanii lubbuu isaanii wareeguuf kan dirree qabsoo jiran jaallan keenya sodaa irraa bilisa kan ta'anidha. Har'a kan argaa jirru akkam dhaloonni hammaa kun
Maal jedhe Profeesar Mararaa Guddinaa nun uummata Oromoo bilisoomsuu baannuyyuu uummata Oromoo kana sodaa irraa bilisoomsineerra jedhe. Oromiyaan bilisa bahuun dursa yookaan uummata isaa bilisa bahuudha. Uummati sammuun isaa bilisa bahe garbummaarraa bilisa jechuudha. Maaliif falmachuu danda'a? Loluu finciluu danda'a. Sabni fincile hin gurmaa'a. Sabni gurmaa'a immoo maal jedhe Hayilee Fidaa? Sabni gurmaa'a jedhe Dr. Hayilee Fidaa hoggaa dubbataa turetti sabni gurmaa'a ol ijaaree hidhatee bilisoomuuf osoo hin taane saba kamiinuu bilisoomsuu danda'a, biyya kamiinuu bilisoomsuu danda'a jedhe. Uummanni Oromoo gurmaa'eera, amma oftee oltee jira. Riqichi yookaan sabni kamiyyuu immoo qulqullummaa yookaan gantuun keessaa basaastuun dhabamtee miti. Ishee qabanii raatanii morma ishee irraa gatuuf gorsuudhaan sirreessaa laga ciisaa deemu qabsoon ilmaan Oromoo finiinaa jira. Dhiigni Hacaaluu Hundeessaa 2020 keessa akkanumaan dhangalaate guyyaa habaaramaa guddichi sun ilmaan Oromoo qabsootti 1000 miliyoona ta'an kan galchedha. Biltsiginnaa keessa kan jiran illee kanneen akka Milkeessaa Miidhessaa fa'aa kanneen Xaayibaa Asaffaa taatan kanneen akka Dr. Lammaa Magarsaa fa'aa kanneen biroon Miratuu Shaanqoo fa'aa illee ni jiru. Isaan illee Biltsiginnaa keessaa fincila gaggeessuudhaan kaan hojiirraa